Yoo yaa shamarga fuunii kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti an nagaa kootii galata rabbi. Egaan har'a dhugaa dubbachuudha fi waan baay'ee keessa kootti gaafii natti ta'e tokko waan baay'ee keessa kootti keessa koo na deddeebi'ee na cunqu tokko dubbachuuf hin dhufe jechuudha. Egaan akkasuma namoonni akka carraa namoonni haaraan gara chaanala kanatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Akkasuma warreen immoo maatii koo taatanii na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Har'a wanti ani qabadhee dhufe jechuudha. Haaluma qilleensi keessatti adeemaa jiru, haaluma namoonni itti adeemaa jiranii baay'ee na dhukkuba, baay'ee na ajaa'iba jechuudha keessa konkootti. Yeroon ilaalu, yeroon dhaggeeffadhu, haalli itti namni itti adeemaa jiru, gochaan namni gochaa jiru waan hedduu miira namaa tuqudha, waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Tokkoffaa dhalli namaa waan gaarii waliif yaadaa hin jiru jechuudha. Waan gaarii yeroon isiniin jedhu nyaata gaarii tokko hojjettee namaa laachuudha mannaa yaada gaarii namaaf qabaachutu caala jechuudha. Nyaata yeroo sanatti nyaattee bira dabartaa yaada gaarii namni yoo sii qabaate, yaada gaarii namni yoo sii gumaachee jireenya bara baraa ittiin yookiin immoo jireenya ittiin jiraachuu dandeessa jechuudha. Garuu nyaanni ati yeroo sana nyaata gaarii ati yeroo sana nyaatte suni yeroo sanaaf gaarii ta'ee mi'aayaa ta'ee raawwattee nyaachuu dandeessa. Yaanni namni immoo yaada gaarii sii qabaatee yaada gaarii sii kennu suni karaa gaarii, karaa mul'ataatti, karaa jireenya keetiitti si oofee rabbii kee faanallee akkasuma jireenya kee keessatti illee haala seera qabeessan rabbii kee waliin illee haala seera qabeessan yaada gaarii qabaattee fuula rabbii keetti illee deddeebitee namaaf irree yaada gaarii qabaatta yoo namni yaada gaarii sii qabaate jechuudha. So kuni ta'eetoo jiru har'a waa lamatuyyuu gaafii natti ta'e jechuudha baay'ee. Tokko shamara afurtuyyuu dhiira daffare yookiin immoo dhiiratti taphatee biraa deeme yookiin dhiira wantoota irraa eegamuu hin qabne, wantoota gochamuu hin qabne irratti hojjetanii kan jedhamu dhaga'e. Lama waggaa dheeraadhaaf biyya ormaa mucaa turte, shamarree biyya ormaa turte tokko jechuudha. Abbaa manaa sii faana waliiktee yookiin immoo erga gargar bahanii turanii jiru. Gaafa isiin gara biyyaa deebitu yookiin gaafa isiin immoo jireenya biraa godhattu lubbuu isii dabarsuu yookiin immoo waan akkasii kan jedhamu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Namni hiree waliin jiraata. Yoo sii ta'ee waliin jiraatta. Yoo siif hin taane naguma fayyaadhuma dhiistee wal biraa deemta jechuudha. Malee nama tokko irratti miidhaa gochuun, nama tokko irratti wantoota suukanneessa waan dhala namaatiif godhamuu hin qabne, waan dhala namaa irratti raawwatamuu hin qabne nama irratti raawwachuu jechuun baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Namni keenya eessatti akka deemaa jiru, maal akka ta'aa jiru, maal akka gochaa jiru tasuma of beekaa jiru jechuudha. Egaa shamarran kun boru dhiira maalti isaan fuudha? Dhiira maalti isaan fuudha ijoollee kana? Umayyuu immoo fuudhamaniyyuu, uma jireenya godhataniyyuu ilmoo godhatu. Ilmoon isaanii sun boru maal taati? Maatii qabu, haadha abbaa qabu, obboleessa qabu, obboleettii qaban, waa qobaan dhalatan. Obboleewwan isaanii sun maalti isaanirra ga'a? Obboleewwan isaanii sun maal ta'an? Kana yaadanii sammuu isaanii keessatti kun hin dhufu. Gaafa wanta namarratti gochamuu hin qabne, wanta namarratti raawwatamuu hin qabne yeroo akkasittiin namarratti raawwatan.
yeroo akkasittiin dhala namaa irratti hojjetan jamaa namni kenna maal ta'e wallahi baay'ee nama dhiba dhugaa waaqayyoo jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa ammana kan hin jedhamne maaliifiin aduunaan beekanii dubbachuudhaaf iyyuu na dhibaa jira jechuudha. Gaarbii jechuun bakka gaaf viidiyoo sana argitanii dhugaa rabbii jechuudha waan jettan isin wallaaddisa jechuudha. Tokko namichi viidiyoo sana gallakkiseyyuu yaani baga gallakkifames hin jedha garuu baga namni argisi baga gallakkifames. Egaa namni akkanaa sin jiraa jedhama. Ida namni akkana godhu sin jira. Ida dubartiin akkanaa sin jirti. በኢየሱስ በጣም itti nama gaddisiisa jechuudha. በጣም itti ammana kan hin jedhamne nama gaddisiisa. Lammaffaa jechuudha. Yeroon itti yaadee jedhu namoonni baay'een dura gaa'ila godhatanii gaa'ila isaanii diiganii dhiira biraa yookiin immoo gaa'ila biraa godhachuun iyyuu ulfaataa jabaadha natti fakkaata. Yeroon ilaalu dhugaadhuma ulfaataadha baay'ee jechuudha. Tokkoffaa namoonni gara biyyarraa bahanii biyya ormaa jiru kuni gaafa biyya keessa jiranii amaluma nagaa amaluma fayyaadhaan abbaa manaa isaanii faana jiraatu. Gaafa biyyarraa bahanii waan xiqqoodhumaan haala maallaqaatiin ta'uu danda'a. Haala jireenya adda addaatiin oduu namaatiin ta'uu danda'a gargar ba'u jechuudha. Gargar bahu gaafa gargar bahan kana akka seera sakaaraa gara amantaa musliimatti nikaa jedhanii nikaa sana yoo ofirraa buuste malee abbaa manaa biraa qabachuun hin danda'amu. Akka seera immoo amantaa biraatitti amantaa tawaahidoo yookiin immoo gara amantaa pheenxee amantaa biraatitti yoo laalle samaanaa kan jedhamu jira jechuudha. Warra amantaa musliimaa keessa jirtan isa wallaaluu dandeessu. Kan beektanis jiraachuu dandeessu. Intalli takka yegga samaanaa sana erga ofirraa hin buusinitti yookiin samaanaa suni gargar hin citinitti jara sanaan haadha mana namicha sanaati aga sanatti iyyuu. Darbitee nama biraatti gaa'ila godhachuu nama biraa faana hin dandeettu. Hanga samaanaa sana ofirraa tarsaasutti yookiin hanga samaanaa sun gargar citutti jechuudha. Samaanaa sanaan bakka fedhetti isii qabuu danda'a. Bakka fedhetti isii argatuu danda'a jechuudha. Maaliifin haadha manaa isaatii waan taate. Dubartoonni tokkos jechuudha jarjara guddina osoo samaanaa sana ofirraa hin kutin. Osoo maaloo nikaa jedha sana ofirraa hin hiikin dargaggeessa biraatti osoo inni suni jiru kan biraatti darbanii kaadhimatanii yookiin immoo nikaa godhatanii nikaan lammataa deebisanii yookiin immoo samaanaa lammataa. Kanaaf kunis dogoggora guddaadha. Akkasuma ijoolleen dhiiratis immoo osoo isii takka faana jirtanuu isii takka yaabbachuu osoo isii takka faana jirtanuu isii takka yaabbachuu osoo isii takka faana jirtanuu takka yaabbachuu kana irratti fidaa jira jechuudha. Nutis osoo isa tokko faana jirru isa tokko yaabbachuun kun lubbuu keenya nu balleessisaa jira jechuudha. Isinis warri dhiiraa immoo osoo isii takka faana jirtanuu maallaqaaf jettanii muraasni isaanii maallaqaaf jedhaniiti kan asiif jettan salaalsalaa jiran waan nama dhibu keessa maallaqaaf jettanii akkasitti isinitti gadi tacamaallaqanii osoo kabajaa fi ulfinaan isiidhuma takkittii faana deemtan sana deemtanii arfan kun eessaa dhufanii akkas nama taasisanii arfan kun eessaa dhufanii mucaa kanarraatti taphatanii rabbiin nama haa baasu kana du'aa godhaa jabeessati hundi keessanuu rabbiin nama haa baasu nutillee rabbiin qalbii keenya nu haa jijjiirsisu kana qalbii dhuguma dhugaa waaqayyoo ani chaanala haadha kakuu jalaan arge dursaa Inti maal jechaa jirti jedhee chaanaala isii jalaa dhaggeeffadhee akkana deebi'uun gara miidiyaa biraatti deddeemu odeeffannoon isaa daa'egaati. Akka carraa ta'e viidiyoo arge. Ajaa'iba jechuudha. Ajaa'iba dhugaa rabbi. Yesuus. Baay'ee nama dhiba. Rabbiin nagaa.